bilbila keessan irratti memorii keessan isin irratti guutuudhaan akkasumas bilbilli keessan halla guguddataa akkasumas hedduu itti fayyadamuu bilbila keessanii dadhabaa ta'a karaa salphaan akka ofirraa ittistan isin garsiisaa nafaana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun ilmaan Oromoo jira jirtu bakka hojjetanitti nagaa taasisan jecha obboleewwan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii warroonni chaanaala kiyya jalatti argamtan bakka jiraatan jecha barnoonni kiyya har'a isinii qabadhee dhufee gabaabaadhumatti bilbila keessan yoo bilbilli keessan isin jala hallaquu fi akkasumas miimooriin bilbila keessanii kan qafoo gubbaa jiru yookaan kan jihaaza gubbaa jiru osoo waan hedduu irratti hin fe'atin isin jala guutuudhaan kan isin rakkisaa jiru keessaafuu warroonni geegabaa bilbilli keessanii xiqqoo ta'e haga 1632tti akkamitti ofirraa ittisuu dandeessan wantoota bilbila keessan kana isin jala guutu osoo isin ittiin fayyadamanii akkamitti bilbila keessan qulqulleeffachuu dandeessanii ka jedhu barnoonni kiyya har'aati. Nafaana tura haga dhumaa asumaan warroonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufu isin jecha warroonni amma duraan dhufin gara chaanaala kiyyaa kottaa adamtuu beejetan karaa liinkii garagaraa maxxansaa achitti argachuu dandeessanii like share subscribe gochuu hin dagatinaa kana kiyya kana barnoota hedduu akkasumas waan garagaraatti hojjedheen jira. Yoo isin fayyade video ani dalagu kun like share subscribe gochuun dagatinaa isin jedha. Asumaan kallattumaan gara barnoota kiyyaa isin dabarsa. Barnoonni kiyya har'a isinii qabadhee dhufe karaa siitingii keessan argattanii jechaadha. Jalqaba wanni isin garsiisuu barbaadu miimoorii bilbila keessanii geegabaa bilbila keessanii irraa qabdamee hagam akka ta'e asumaan baruu qabdanii. Fakkeenyaaf kiyya amma ani yeroo hedduu irra deebi'ee qulqulleessaa kun akkuma argitan geegabaa bilbila kiyyaa ammaaf kan qabateeru geegabaa 55 fi tuqaa 64 qabateera 128 keessaadha. Booda walumaanuu ilaalaa garuu ani yeroo hedduu irra deebi'ee waan dilatti godhuu guddadhuuf jechaadha. Asumaan kallattumaan isin dabarsaa bakki itti qulqulleessinu kun kan argannu siitingii keessa seennaa. Erga siitingii keessa seenneen booda bakka aappii jedhu kana bakka kana jechaadha. Asirratti hoggaa cuqaastan wanni asitti baruu qabdan wantoota isin jalaa badutu jira. Fakkeenyaaf WhatsApp faa bilbila lakkoofsa isinirraa fagoo jiraatu haqamuu danda'a. Asumaanis immoo wanni baruu dandeessan sooshaal miidiyaadhuma fedhe ka fayyadamaa jirtan tahe fakkeenyaaf waan akka tiiktookii, yuutuub, feesbuukaa, instaagiraam, tiwiitar warri kana qabdan isin jalaa baduu danda'a. Isin jalaa akka deebitanii akkaawuntii fi paaswoord itti naqxa isin gaafata jechaadha. Yoo fakkeenyaaf feesbuuka keessan paaswoordii fi iimeela keessan kan hin beekne taatan feesbuuka irraa dilatti wanni feesbuuka keessaa qulqulleessuurraa yoo of qusattan baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma asumatti akka argaa jirtan kana jalqaba gubbaa kanarratti bilbilli keessan aappiin ofirraa qabdan kunii fi akkasumas aappiileen hedduun bilbila keessan keessa jiran aappiileen siistemii bilbila keessanii hojjechiisan hedduun isaanii meegabaayii hagam akka qabatan jiran. Fakkeenyaaf amma aappiin kunii Axis Play aappiin jedhamu kunii amma meegabaayii 33 qabateera. Fakkeenyaaf aappiin kunii hagam qabachuu qabaa ka jedhu store bakka dhufana bakka store dhufana asirra cuqaastanii ergasii bakka kanatti isinii fida. Tootaalisa 33.64 mee akkam kanammoo qulqulleessuudha bakka clear cache kanarra cuqaastan erga kana tuqxanii kuni haguma isa geehu qabateera jecha. Fakkeenyaaf kana malee wantoota gurguddaatu jira. Wantoota geegaa tokko fa geegaa lama ol faa qabatutu jira. Fakkeenyaaf amma aappiin tun meegabaayii 500 fi 13 qabatteetti. Hagam akka qabattu jirtu walumaan laalee jechaadha. Bakka store kanarra cuqaasaa ergasii ammas clear data ka jedhu kanan tuqaa gara bitaa kana amma kuno meegabaayii 500 wayisan keessa amma kan aappiin kun qabachuu qabu meegabaayii 16 qofa jechaadha. Meegabaayii 16 qofa jechaadha. Akkana jechuun geegaa tokko cinaa isaa qabatee ture jechaadha aappiin kun. Kana malee osoo hin taane aappiilee garagaraa hedduutu jira. Keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii aappiilee hedduu yoo dilete irraa goota waa tokko ta'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf amma kuni aappii Android system bakka jedhu kana faadha. Kunis Android systemii kana keessa amma qulqulleessuu humaa rakkoo hin qabu. Aappiilee qulqulleessantu jira. Aappii qulqulleessuu hin dandeenyetu jira jechaadha.
akkasitti kelele irraa gootanii erga kelele gootaniin booda dudduuba na deebisee deebi'ee seenaa madii folcha amma akkasumatti isin wanni irra godhuu qabdan aappii 500 ol tahee meegabaayit 500 ol qabate akkasitti irra deemtanii irraa haquun isinirratti dirqama taha sinin garsiise malee kaafa isin keessa deemtanii waan hedduu irraa argachuu dandeessanii fakkeenyaaf amma kun aappiin kun 422 qabateera meegabaayit 400 jechuun xiqqoo miti jechaadha keessaafuu warroota bilbilli keessan xiqqoo tahefaa hedduu isin fayyadedhe yaada kun akkuma argaa jirtan 442 qofa qabate jecha tootaalisa eeggatu jecha akkasitti dudduuba deebineefaa irraa qulqulleessinaa jechaadha gabaabaadhumatti akka viidiyoo sanatti dheereessine wanni beekuu qabdan immoo kan maqaa feesbuukaatiin jiru maqaa feesbuukaatiin amma aappiin kun maqaa feesbuukaa qaba garuu feesbuukaa miti jecha feesbuukni mataan isaa qofumaadhuma jira oriijinaaluma feesbuukaa footoodhuma isaatiin qabatee jira jechaadha. Kunoo feesbuuka sin garsiisa akirarra gadi fide eessa akka jiru na bade. Dhiifama wajjin naaf folcha. Kunoo feesbuukiin mataa isaa kunoo kana feesbuukni mataan isaa kunoo kana garuu feesbuuka kana yoon haqee amma kunoo akkuma argaa jirtan kana meeqa qabateeraan geegaa tokkoo fi tuqaa 17 qabateera jechaadha. Garuu ka qabachuu qabu ka qabateeru amma kun amma daataa bakka daataa jedhu kana 421 seeraan ala qabateera. Akkasumas bakka kaash jedhu kanatti 519 seeraan ala. Wanti inni qabachuu qabu asitti meegabaayit 225 qofaadha jechaadha. Kana amma kileeriyoon godhe akkan deebi'ee banu na gaafataa xaxoo hedduu sawwaan na gaafatuufin ofirraatti dhiise jechaadhaani bilbilli kiyyas waan miimooriin isaa yookaan geegabaa isaa haayilii guddaa waan ta'eef waan rakkisneef warroonni bilbilli keessan 16 geegabaay 16 taatan akkasumas warroonni 64 illee yoo qulqulleeffattan hedduu isin fayyada jedhee yaada akkasumas immoo sammalee wantoota lama jira ammas wal duraa duuba waan isin garsiisu tokkoffaa bakka amma bakka my place dhukaan irratti bakka kana bakkuma memory bilbila keessan irra seentanii ani amma qulqulleessee jira bakka android dhukana warroonni hin beekne irra guddaa namaan beektanii as keessa seentaniiti as keessa waggaa seentan bakka data jedhu kanarra cuqaastanii asirratti ani amma waan haqee ammoo duroo haqee asirratti kan haga 10,000 qabatu jira 10,000 waggaa jedhu geegaa 10 qabatu jira jecha bilbila hedduu alaksisa kasadaffaadhaan immoo asumatti siitinguma kana keessa seentanii bakka yeroo hunda kun siistema bilbila gubbaarra fa'ameera bakkuma amma beetirii dhukaana cuqaaftan bakka kanatti isinirra baruu isinirra haa jiraatu kana yeroo hunda bilbila keessan qulqulleeffuu isinirraa eegama fakkeenyaaf kun meemoorii raamii jechaadha kan humna bilbila kanaa socho'eessu kun immoo kan istoorii suuraalee garaagaraa viidiyoolee garaagaraa fakkeenyaaf ofirraa itti diilatti godhuudhaaf asirratti tantarreessaa isinii maxxansa viidiyoon hagam akka qabateeru footoon illee akkasuma oodiyoon dookumentiin instaal aappiilee garaagaraa waan gootan hagam akka qabateeru asitti isinii tarreessaa ka barbaadan keessa seentanii irraa diilatti godhuu dandeessanii jechaadha akkasumas raam kana fakkeenyaaf raam kana diilatti godhuudhaaf qulqulleessuudhaaf jechaadha waan vaayirasii faa qabate bilbilli keessa ka har'a goote amma fakkeenyaaf kun raam kana 617 qabateera irra deddeebitanii yoo dhuftanii warroonni bilbilli keessan hallagu bilbilli irra guddaan nama keenya qabatu raam 4 darbu jecha raam 432 kana kana oli waan hin jirreefu hedduu isin fayyada ka itti aanumoo baatirii illee irra deddeebitanii qulqulleessuudhaaf akka baatiriin keessan hin dadhabne baatiriin bilbila keessanii akka hin dadhabne isin gargaaraa jechaadha akkasumas kanarratti yoo cuqaastan kun immoo aappii bilbila keessan keessa jiru hundisaatu akka of qulqulleessu godha wanni asirratti baruu qabdan immoo ka duraa isin garsiisuun yoo namni isin waliin WhatsApp keessan akkasumas Facebook email haa ta'u isinii waliin namni fayyadamu jiru yoo jiraatellee nama san irraa of sinirraa ni baasaa jechaadha kun akkuma argaa jirtan kunoo aappii bilbila kiyya keessa jiru hunda qusaa qulqulleessaa jechaadha
barnoonni kiyya har'aa san fakkaataa sin dhiyeesse dhiifama guddaa sin gaafadha. Yoo viidiyoon kiyya kun isinitti tole like share godha akka namoonni hedduun namoonni waa tokkollee hin beekne kanaan rakkachaa jirantu jira kan osoo bilbila ofiirra waa tokko hin buufatin bilbilli isaanii guutee bilbilli kiyya waa buusuu dide jedhee warra rakkachaa jiru waan jiruufu share godha waliin giyaa isin jedha. Galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.